Yeroo kanatti waaqa maal goona hin galateeffan waaqa glorify goon kanan goonu yoo ta'e yeroo baay'ee kara namootatti deemnaa jechuudha nama galateeffachuutti deemnaa yaadni keenya gadi bu'aa gara nama xiyyeeffannaan keenya nama ta'a deema yaa saba waaqayyo kana keessa waaqayyo nu haa eegu haleluuyaa kanaaf gooftaan keenya baddaadhaa gad dhufe baddaadhaa kan dhufe maaliifi nu du'ee nu fayyisuudhaaf nu jiraachisuudhaaf booji'amtoota yookaan immoo namoota waldaadhaaf kennaa godhee kennuudhaaf du'aa ka'uudhaan immoo du'a mo'uudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuni waan hin mo'amne jireenya namaa keessatti wanni sodaachisaan tokko maali yoo jettanii gaafattani wanni sodaachisaan namni mo'uu hin dandeenye tokko irratti waliigalee addunyaa kanarra hundumtuu jiru tokko maali waa'ee du'aati nam hundumtuu du'a mo'uudhaaf hin yaadu nam hundumtuu du'a sodaata waa'ee du'aa yeroo kaaftan namni nam mo'an jedhu hin argitani namni yeroo du'a immoo hin sodaanne hin nageessan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu du'a mo'ee ka'e ulfinni isaaf haa ta'u resurrection of Christ kristinaan yeroo hundayyuu guutuu kan ta'u du'aa ka'u Kiristoosii wajji wal qabataadha maaliif kana ta'e duunee duwwaaf na ta'e Kiristoos du'ee awwaalamee guyyaa 3 hoo ka'uu baate fayyinni keenya bakka itti kanaaf duunillee cabeeraa jechuudha jireenya keenyarra kanaaf fooniin duuna malee hin kaana mootummaa waaqaa gallaa jechuudha ulfinni kabajni waaqayyoof haa ta'u kanaaf gadi bu'ee isinii du'ee jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos awwaala keessallee ture achillee booji'ee jedha kanaaf gabaabumatti dubbiin isaa maaliifi the victory of Christianity yookaan lafa kanarra yeroo jiraannu jireenya moo'ichaa akka jiraannu kanaaf Daawud yookaan immoo ergaa kutaa matsaafa faarfannaa 68 keessatti Daawit yeroo faarfatu victory song yookaan immoo faarfannaa injifannoo faarfate kan biyyaaf ta'u akka biyyaatti agar hizmoon maal jedhama innillee haga kana hunda miti garuu kuni injifannoodha bakka waaqayyoon injifannoo nu kenne kanaaf ergaa kana irratti illee kana laaltu Yerusaalem keessatti yeroo san Daawit maal godha akka ture yeroo laaltan faarfannoo kana taa yeroo faarfatu sagalee waaqaa kana annutti mu maal achirraa fudhatee ma Phaawulos kan gadi bu'ee Kiristoos awwaalamee bakka awwaalaatti afaan warra Ibruutiin bakka awwaalaa kuni Shi'oolidha Shi'ool jechuun bakka Si'oolii jechuu miti bakka Si'oolii barabaraan namni gubatu jechuu miti bakka specifically bakka awwaalaa grave yookaan bakka namni itti grave itti awwaalamu bakka biraa miti kana waan ta'eef yeroo hundayyuu gooftaan keenya kanaaf achi gad dhufe sagaleen waaqaa akka dubbatutti jechuudha kanaaf Kiristoos du'aa nuu ka'e nulee du'aa nuu kaase jechuudha kanaaf booji'amaallee nuu kenne Qolaasiyas 2:15 irratti akka jedhu hundumayyuu mo'ee jedha Kiristoos hundumayyuu mo'ee bakka hundatti injifannoodhaan naannessee jiraa jedha Kiristoos kana nu godhe ulfinni isaaf haa ta'u kanaaf waaqayyoon immoo kana godhuudhaan ergaa yookaan immoo ayyaana isaatiin maal nu godhe kennaa waldaadhaaf kenne namootaaf kenne kanaaf namoonni akka kanaan hojjetan akka kanaan dhaabatan godhuudhaaf jechuudha kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka dubbate wangeela Yohaannis 14:12 irratti maal jedha namoonni natti amananii waan hojjedhe kan hin hojjetu kanayyuu caalchisanii hojjetu jedha yeroo baay'ee asirratti dogoggorri jiru maali namni waaqatti amanu waan Kiristoos hojjete hin hojjeta caalchisee hojjetaan jedhamu kuni garuu kwaalitiidhaan miti yookaan immoo caalu jechuun baay'inaan malee kwaalitiidhaan miti maaliif du'aa kanan Kiristoos du'aa nama kaase dinqii adda addaa hojjechuudhaan kan hojjete hunda dura Kiristoosi bal'aa kan ibse du'aa kaase Alaazar dabalee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kanaaf namni waan Kiristoos hojjete alatti wanni kwaalitiidhaan hojjetu hin jiru garuu baay'inaan hojjeteera Kiristoos namni ija bal'aa fayyise xiqqaadha du'aa kan kaase xiqqaadha namoonni garuu Kiristoositti amanan addunyaa hunda irratti deemanii nama baay'ee bal'aa ibsuu danda'u du'aa kaasuu danda'u ajaa'iba kan dinqii baay'ee hojjechuu danda'u jechuu isaati gooftaan keenya Yesuus Kiristoos karaa kanaan hubachuun baay'ee barbaachisaadha Yohaannis yeroo erga wangeela Yohaannis 14:12 irratti dubbatu waa'ee kanaa dubbachuu isaati namoonni yeroo baay'ee waan Kiristoos hojjedhe olittan hojjedhe jedhanii dogoggora keessa seenu tokko bishaan irra deemuu barbaadu
tokko tokko waan adda addaa keessa deemuu barbaadu. Karaan kun karaa sirrii natti fakkaatu. Kanaaf waan Waaqayyoon akka nu hojjennu nu waame, Kiristoos akka hojjennu nu waame hojjennaa jechuudha. Phaawulos fa'aa waan hojjetani. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos foon uffatee lafa kanarratti kan dhufe. Phaawulos fa'aayyuu karaa ajaa'ibaatiin du'arraa deebisee wangeela keessumaayyuu ergaan Phaawulos katabee yookaan barreessee waldaatti dabarse ergaa guddaan tokko dheeraa kan jedhamu New Testament yookaan dheeraa guddaan kan jiru ergaa karaa Phaawulosii Waaqayyoon nutti dubbate. Kanaaf jaroonni kun yookaan immoo waamichi kun waamicha Waaqayyoon kennaa waldaaf kenne jechuudha. Kanaaf Kiristoos mataan isaa foon uffatee dhufe. Akka wangeela Yohaannis 1:14 irratti incarnation yookaan Waaqayyoon foon uffatee nu bira dhufe jechuudha. Karaa fuula qulqulluutiin dhalatee ulfinni kabanya Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf Waaqayyoon jireenya keenya keessatti waan akkasii hojjeta. Kanaaf kennaan waldaadhaaf inni kenne baay'eetu jira. Namoota kenne waldaadhaaf Waaqayyoon. Of course amma asirra yaada adda addaatu jira. Yaada adda addaa jiru kanatti baay'ee deemee dubbachuun barbaadu. Akka sagalee Waaqatti garuu Efesoon 14:1 irraa 14 lakkoofsa boqonnaa 4 lakkoofsa 11 irraa jalqabee kan dubbatu maali? Waaqayyoon namoota waldaadhaaf kenne. Okay, kennaa godhe erga ofii deeme booda Kiristoos qaama isaa akkamitti akka cimsuu hin danda'u Waaqayyoon qaaman erga nu bira hin jiraanne yookaan immoo fooniin erga Kiristoos deemee karaa fuula qulqulluutiin akkamitti akka nu wajjin hojjetu kenne. Kaan ergamtoota godhee kenne, kaan barsiisota godhee kenne, kaan eegdota godhee kenne jedha lakkoofsa 11. Kanaaf Waaqayyo waldaadhaaf kennaa kennee jira jechuudha. Lafa kanaaf kennaa kennee jira jechuudha. Kennaan kana caale hin jiru. Pirezidaantii nama waggaa 4 yookaan waggaa 3 yookaan piraayim ministeerii kan filatu. Waaqayyoon nama dibee biyya tokkoof waldaadhaaf maatiidhaaf kenne tokko haga jireenya isaa lafa kanarratti hojjetee darbaa jechuudha. Jireenyi kun immoo jireenya self centered miti yookaan ofittummaa yookaan of jaalachuu qabu miti. Namaaf hojjettee kan ittiin dabartu jechuudha. Adda kan godhu. Kanaaf Waaqayyo warra akkasii kenne waldaadhaaf. Namoonni waldaadhaaf inni kenne kuni akkuma nama jedhe ergamtoota kun hojii ergumaa hojjetu. Kun immoo waan isin Waaqayyoon isaanitti mul'ise waldaatti kan dubbatanidha karaa adda addaatiin. Kun immoo warra lallabanii, kun immoo warra barsiisan, kun immoo eegdota. Elders an jennu waldaa keessatti jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon kana evidence godhee waldaadhaaf yeroo kennu abbootii waldaa akkaataatti bulchan akkaataatti gaggeessan Waaqayyoon kana dubbachuudhaan kenne. Ulfinni kabajni Waaqayyoof. Kanaaf Kiristoos jireenya keenya keessatti waan akkasii hojjetaa jechuudha. Kanaaf namoonni amma waldaadhaaf kennaman kun hojii adda addaa qabu. Hojii adda addaa qabu. Barsiisonni hin barsiisu. Eegdonni waldaa isaanii bulchu. Rakkina waldaa keessa jiru hiiku, waldoota jabeessu, hundumtuu qaama tokkoof garuu akka hojjetu sagalee Waaqaa kan dubbatu. Kanaaf durumarraa jalqabee karaa ergamtoota kanaatiin Waaqayyoon hojjechaa kan ture. Hojiin ergamaa kun ammoo kan hawaariyaa kan jedhamu kun miniingii adda addaa qaba. Yeroo ammaatti ani miniingii adda addaa kana dubbachuudhaaf yeroon qabu garuu waan dubbachuu barbaadu akka sagalee Waaqaatti Waaqayyo warroota kana yeroo waamu yeroo sanitti akka ergaa Efesoon kanatti waan sadii akka hojjetaniif isaan waamee ture. Namoota 12 Phaawulos dabalee nama 13ffaadha. Yihudaa dabalee jechuudha. Yihudaan illee hojii biraa hojjete. Waan sadeen kun maali? Tokko Waaqayyoon waan isaanitti dubbate akka kataban, akka sagalee Waaqaa kataban. Kanaaf sagalee Waaqaa akkuma isin beektani sagalee Waaqaatiin nan barreesse garuu nama. Kanaaf dubbii Waaqaa kun garuu namatti dubbatame namatu katabe. Kanaaf Waaqayyoon kanatti dubbate Efesoon, Qolaasiyees hundumayyuu sagalee Waaqaa yeroo ilaaltan yookaan dubbii Waaqaa ilaaltan namatu barreesse. Garuu ergaan isaa immoo ergaa Waaqaati. Kanaaf kana akka hojjetanii Waaqayyoon isaan waame. Inni lammaffaa immoo waldaa akka dhaaban yeroo isaan waldaan hin turre. Old Testament irraa gara New Testament yeroo dhufamu waldaan hin turre. Kanaaf waldaan akka dhaaban hojii ergamtootaa 1:28 irraa kaatanii yeroo ilaaltan akka waldaa dhaaban akka addunyaa hundarratti namoota geggeessan waldaan bakka hundatti kanaaf jalqabarraa Kiristoos irraa jalqabee Yaaqoob fa'aa, Yohaannis fa'aa, Phexros fa'aa waldaa kan dhaabuu jalqaban. Phaawulos fa'aa bakka adda addaatti waldaa dhaabuu kan jalqaban. Waldaa Efesoon kunillee akkasitti kan dhaabatteedha biyya Eeshiyaa keessatti yeroo sana. Inni sadaffaa dinqii adda addaa akka hojjetan. Akkuma Kiristoos hojjete dinqii adda addaa akka hojjetan. Konfarmi akka godhan. Nama du'aa akka kaasan, bal'aa akka ibsan, miraakilii adda addaa akka hojjetan Waaqayyoon isaan waamee ture jaroota kana. Hojjetanii immoo jiru. Hojii Waaqayyoon Phaawulos waan hojjete arguu dandeenya. Isaanuma mataa isaaniitti irratti Phexros irratti mana hidhaadhaa yeroo ba'u Phexros irratti Waaqayyoon akkamitti akka mana hidhaatti isa baase arguu dandeenya. Kanaaf Waaqayyo warra kana akka kana hojjetan waame. Kanaaf namoonni kun yeroo hundayyuu ergaan koo kan jechi biraa kennamuufi baate apostil wanni jedhamu kun warroota 12 san Kiristoos bira kan turan, Kiristoos wajjin kan nyaatan, wajjin baanii kan galan, guyyaa
waggaa lamaa ol kan isaan barsiisee Kiristoos haala gaariidhaan karaa isaan buuse kana waa'ee kanaa dubbachuudha. Kanaaf wanni isinitti himnu jedha Phexros Yohaannis yeroo dubbatan argitan wanni isinitti nu himnu kan argine harkaan hin qaqqabne kan wajjin nyaanne kan wajjin dhunne wajjin hin turre Kiristoos isitti himaa jedha. Garuu warra ergamtoota yookaan immoo hawariyaa warri jedhamu kun isaan duwwaan turre maqaa hawariyaa jedhamu kun namoota biraatiif illee kennamee ture. Barnabaas akkas jedhamee waamame, Ximooxiyoos akkas jedhamanii waamaniiru. Kuni garuu dubbii warroota 12 sanii miti jechuudha. Dubbiin kana. Kanaaf saba Waaqayyoon kan waame warroota kana erga ofiisii isaa yookaan immoo jecha isaa dubbii isaa dabarsee booda waldaan akkasitti dhaabattee addunyaa hundatti akka babal'attu. Kanaaf isaan illee waldaa babal'isanii jireenyi isaanii addunyaa kanaaf eebba ta'ee kan darbe jechuudha. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf yeroo hundayyuu giddugaleessi waa'ee ofii miti waa'ee Waaqati. Kanaaf warri raajii dubbatanillee waldaa keessatti kanama hojjetu. Warri raajii dubbatan Waaqayyoon isaanitti mul'ise, Waaqayyoon akka waldaatti dubbatan, namootatti dubbatan, ergaa adda addaa waldaa keessatti akka dabarsan kan isaanitti hime yeroo ammaa yeroo laallu namoonni karaa adda addaatiin fedhii foonii isaaniirraa kaanii ergaa dabarsu. Kana waldaan hin to'atti jedhee yaada. Isaanillee Waaqayyoon isaan gargaaree haa fayyanii karaatti haa deebi'anii garuu namoonni raajotaanii waldaa keessatti bakka adda addaatti Waaqayyoon hojii isaanii hojjetu. Waan Waaqayyoon isaanitti dubbate karaa sagalee isaatiin dubbii dhugaa ta'e dubbii sirrii ta'e akka dubbatan Waaqayyoon isaan haa gargaaru. Waaqayyoon hunda keenya iyyuu haa gargaaru. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf warri barsiifnu illee immoo wangeela sirrii akka barsiifnu dubbii guddaan sirra jira. Wangeela sirrii akka barsiifnu wangeela Kiristoos kana proclaim akka goonu addunyaa hundatti akka geessinu. Maaliif fayyinni karaa kanaan malee karaa biraatiin hin jiru. Wangeelli immoo konteekstiidhaan akka ilaalamu. Akkanumatti xiksii tokko kan jecha tokko fudhatamu osoo hin ta'in akka wangeelatti akka ilaalamu. Wangeelli keenya wangeela guutuudha. Wangeela tokko irraa hin citu jalqaba haga dhumaatti. Seera uumamaatirraa haga mul'anna Yohaanisitti hin jiru. Ergaa walitti hin buune, ergaa wal fakkaataa, ergaa gammachuu, ergaa eebbaa, ergaa Waaqati. Haaleluyyaa. Kanaaf yeroo hundayyuu kana hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Sagalee Waaqaa kana kan nu barsiisu, abbootiin illee kanuma barsiisu. Kanaaf sagalee Waaqaa barsiisonni illee kanuma akka barsiisan sagalee Waaqaan dubbatu. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 29 irratti warra namoonni karaa kanaan akka guddatani. Namoonni karaa kanaan akka sirriitti immoo hidhataa ta'anii, loltuu gaarii ta'anii, equipped ta'anii hojii Waaqatiif akka ba'an, qaama tokkoof akka ba'an sagalee Waaqaa dubbata. Lakkoofsa 12 argitan. Kanaaf equipped ta'a yookaan immoo hidhadhaa ka'a jedha sagalee Waaqayyoon. Dhagna Kiristoos sanas cimsuudhaaf kan godhe Waaqayyoon kanaaf sagalee isaa kan kenne yookaan immoo dubbii isaa kan kenne. Kanaaf karaa dubbii isaatiin waldaa cimsuudhaaf Waaqayyoo wanna kenne kana ittiin nu ijaaruudhaaf saba Waaqayyoo. Kanaaf yeroo hundayyuu jireenya kiristaanaa keessatti dubbii guddaa kan ta'u dubbii Waaqayyoo barachuudha. Ergaa Ximooxiyoos 2 isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irraa jalqabdanii walaaltanii dubbii Waaqayyoo hojii gaarii ittiin hojjechuudhaaf, ittiin sirraa'uudhaaf, ittiin nama ta'uudhaaf, ittiin dhaabannee deemuudhaaf Waaqayyoon hojii gaarii hundumaaf nama qopheessuuf kan kenne jedha. Ximooxiyoos ittoo dubbatu ati jalqaba ijoollummaa kee irraa jalqabdee dubbii Waaqayyoo maal gooteerta baratteerta. Nama dubbii Waaqayyoo barate duwwaadha. Waaqa kan galateeffatee, Waaqa kan kabajee, Waaqaaf gadi of qabee, Waaqaaf galata galchee jiraachuu namni danda'u dubbii Waaqayyoo nama hubate duwwaadha saba Waaqayyoo. Kanaaf dubbii Waaqayyoo jireenya kiristaanaa keessatti dubbii qulfiidha. Dubbii ijoodha jechuudha. Kanaaf yeroo hundayyuu xiyyeeffannaan keenya ta'uun kan irra jiraatu dubbii Waaqaa haga hubanne. Kanaaf dubbii Waaqaa akkaataa hubanne keessa jira jechuudha. Kanaaf ayyaana Waaqatiin akkaataa ittiin nu jiraannu yeroo dubbatu gara Waaqatti siquudhaan, gara Waaqatti guddachuudhaan akkamitti akka jiraannu kan dubbatu. Kanaaf qaamnis Kiristoos jedha. Qaamni immoo Kiristoos waldaa keessatti. Kanaaf qaama Kiristoos kana jabeechuudhaan Waaqayyoon kan nu waame. Kun immoo nyaachisuudhaan nurturing namni daa'imni guddachuu kan danda'u nyaachuudhaan. Namni guddaan jiraachuudhaaf nyaachuutu sirrii jiraata. Nyaata sirrii. Kanaaf yeroo hundayyuu dubbii Waaqaa sirrii ta'e nyaachuun baay'ee barbaachisaadha. Dubbii Waaqaa immoo kan ittiin nyaachuudhaaf jiraachuun nurra jiraatu yookaan nyaachuu kan dandeenyu nama dubbii Waaqaa beeku waldaarraa, abbootirraa, nama barateerraa, nama obboleeyyan keenyarraa. Kanaaf kun dubbii barbaachisaadha jireenya keenya keessatti. Kan hin qabnu yoo ta'e jireenyi keenya guutuu ta'uu hin danda'u. Kanaaf yeroo baay'ee wanna gaariin jalqabamee dubbiin tokko karaarraa baha. Maaliif dubbii sirrii miti, dubbii dhugaa miti kan qabatee deemu, dubbii sagalee Waaqa, dubbii wangeelaa miti qabatee kan deemu. Kanaaf dubbii wangeelaa qabatee namni deemu, dubbii Kiristoos qabatee namni deemu yeroo hundayyuu karaarra dabuu hin danda'u. Dabullee Waaqayyoon karaatti deebisaa deema. Ayyaanni Waaqayyoo karaatti deebisaa deema. Ulfinni kabajni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf nuyi kara gooftaa Yesuus Kiristoositti maal taanaa guddachaa deemnaa jira lakkoofsi 13 argitan ta'e.
maachur godhaa deemna, guddachaa deemna yeroo hundayyuu karaa isaatti. Ulfinni isaaf haa ta'u. Namni sagalee waaqaa yookaan immoo dubbii waaqaa baratu maal ta'aa deema? Karaa waaqatti guddachaa deema. Kanaaf barachuun kan dura jiraatu immoo akkuma nama dubbachaa ture dubbii waaqayyooti. Yeroo ammaa bara kana keessa wanni dhirraafatame tokko, wanni dhiifame tokko jiraate maalidha? Dubbii waaqaati. Kadhannaa baay'ee qabna, waaqayyoon haa ulfaatu. Faarfannaa baay'ee qabna, waaqayyoon haa ulfaatu. Dubbii waaqatiif illee yeroo qabaachuutu nurra jiraata. Waa hundumtuu dubbii waaqati irraa ka'uutu irra jiraata. Sagalee waaqaa jechuudha. Dubbii waaqati irraa ka'uutu irra jiraata. Dubbii waaqaa nu hubannu yoo ta'e guddachuu hin dandeenya. Nyaata sirriin qabaannu jechuudha. Kanaaf knowledge Kristoosiin guddachuu nurra jiraata. The knowledge of Son of God jedha sagalee waaqaa. Kanaaf guddadha ayyaana waaqayyootiin. Nama yeroo guddatu gara itti guddannu immoo gara Kiristoositti yeroo hundayyuu. Kanaaf waaqayyoon ajaja godhee kan nu kenne kanaaf. Argitanoo ta'e yeroo hundayyuu dhiifama keessa gadduuf deebisuudhaan akka dura dubbachaa ture gadduuf deebisuudhaan dhiifama godhuudhaan wal danda'uudhaan gaarummaadhaan yeroo jiraannu maal ta'a maachur godhaa deemnaa jechuudha. Hafuuraan guddachaa deemna dubbii waaqayyootiin guddachaa deemna. Yeroo hundayyuu namni cubbuu keessa jiraatu tokko waaqa disobedient godha yookaan immoo waaqa maal godha? Ajaja waaqaa yookaan immoo kabaja waaqaaf kennu maal ta'a? Hin isaa jechuudha. Disobedient ta'a. Garuu haala waaqayyoon kaa'e keessa karaa sanarra yeroo jiraannu maal taana jechuudha? Jireenyi keenya waaqa galateeffachuu yeroo jalqabu waaqa kabajaa jiraan. Kanaaf kana keessa jiraachuudha waaqayyoon hundaa'u. Kanaaf gara guutuna Kiristoositti guddachaa deemna. Karaan kun immoo karaa dhumuu miti. Kiristoos waaqa guutuu nama qulqulluu ture. Kanaaf karaa isaatti guddachaa deemna. Karaa yeroo hundayyuu nu kaa'amee jiru jechuudha. Kanaaf ijoollee waaqayyoo taanee karaa kanarra deemna malee karaa biraatti irra hin deemnu. Lakkoofsi 14 maal jedha? Haxxummaa yookaan immoo warroonni jajallaan karaarra nu kaa'an. The windy of doctrine jedha afaan Ingilizinyaatiin. Akkanumaan qilleessa nama fudhatamu asii achi deddeemu ta'uu nurra hin jiraatu jedha. Dubbii sobaatiin. Kunis sirriidha. Kunis sirriidha nama jennu ta'uu nurra hin jiraatu. Dubbii waaqayyooti, dubbii sirriin, dubbiin guddinaa, dubbiin eebbaa. Kanaaf qilleessuma dhufeen nama fudhatamu ta'uu nurra hin jiraatu. Jallinuma dhufeen fudhatamuu nurra hin jiraatu. Kana jechuun gadhuuf deebisuun kanaa miti. Gadhuuf deebisuun waaqafi dhugaadhafi malee dhugaa ammaa jaalalaan dubbachaa deemnaa jedha lakkoofsa 15 irratti. Dhugaa jaalalaan dubbanna. Dhugaan jaalalaan dubbatamuu qaba. Jaalalli immoo dhugaa hin mul'isu taanaan ikkoo jaalalummaan isaa bakka kamitti ture. Kanaaf namoonni yeroo hundayyuu nama kaanis mufachiisuun barbaadani. Kaan Kiristoosidha nama mufachiise argitanoo ta'e lafa addunyaa kanarratti. Mufachiise garuu sobaa miti dhugaadhaaf. Isin cubbamaadha yeroo jedhan namoonni mufatanii turan. Garuu dhugaa ture dubbiin isaa. Isin ilma waaqayyoo gooftaa Yesuus Kiristoos amanuu isin irra jiraata yeroo jedhu mufachaa turan warri Israa'el yeroo san argitan ta'a. Kanaaf dhugaan nu dubbannu tokko tokko nama mufachiisuu danda'a. Jaalalaan garuu dubbanna. Respeektii guddaan dubbanna. Wangeela sirrii lallabna. Dubbii waaqayyoo dubbanna. Haalelooyaa. Kanaaf yeroo kana dubbannu waaqayyoo kabachiifnaa jechuudha. Kanaaf dubbiin fuunee gadi nu baanu akkanumaan bubbeedhaan qilleensaan kan raafamu miti jechuudha. Qilleensaan raafamuun irra jiraatu dubbii sobaatti illee akkanumaan asiifachi raafamu. Waldaan yeroo hundayyuu maachur godhuutu irra jiraata. Waldaan Kiristoos. Yeroo ammaa rakkoon jiru tokko waldaan nama baay'ee qabdi. Tajaajila biraanchii baay'ee qabdi garuu maachuriitii hin qabdu, cimina hin qabdu. Kanaaf yeroo baay'ee namumti lama namni sadii waldaa keessa yeroo yaada dogoggoraa yaada raafamaa tokko yaada qilleessa dogoggoraa tokko qabatee dhufe waldaa diiga. Kana kan ta'uuf maali? Waldaan jabduu miti jechuudha. Waldaa keessatti waldaa jabeessuudhaaf mana ijaarsa guddisuu miti. Hintsaa guddaa ijaaruu miti. Inni jiraachuun gaariidha. Garuu inni guddaan dubbii waaqayyoo namoota barsiisudha. Dubbiin waaqayyootiin namni jabaatan, namni guddatan barumsa dogoggoraatiin raafamuu hin danda'an. Barumsa barafe kanaaf amma wanni baay'ee nutti dukkanaa kan jiru. Yeroo dogoggoruu bitaa mirga keenya ilaalu wanni dogoggora baay'ee kan arginu nutti dukkanaa'uu kan barbaadu argitanii sagalee yookaan dubbii waaqayyooti wanni nu ilaallu baay'een hin jiru. Keessi keenya dubbii Kiristoosin, abdii Kiristoosin, jaalala Kiristoosin yeroo guutamaa deemu irra ceenee ilaaluu dandeenya jechuudha. Irra gamatti ceenee ilaaluu dandeenya. Kanaaf amma waldaa keessatti rakkoo baay'ee kan lakkinu. Waldoonni yeroo hundayyuu guddina kiristaanaatiif yaaduutu irra jiraata. Abbootiin nyaachisuutu irra jiraata. Guddisuutu irra jiraata. Nama godhuutu irra jiraata. Kana waan ta'eef waldaan cubbuu keessa jirti jechuudha. Haa turu haa oolee bulu malee waldaan sun maal taatiin bittinnoofti. Kanaaf amma waldaan tokko tokko yeroo baay'ee jabaatanii guddatanii bakka wayii ga'u jedhan bittinnaanii gargar deemu. Namoonnis wal dhabu. Because yeroo madura jalqabanu hundeen isaanii gadhaabbinni isaanii dubbii waaqatiif hin turre jechuudha. Kanaaf kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo hundayyuu kana hubachuu yeroo dandeenyu sagalee waaqaa jireenya keenya keessatti dubbii keenya keessatti waan guddaa hojjetaa deema.
Fakkeenya tokko isinii kaasuudhaaf yaadattoota waraana addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa warri Jarman waraana addunyaa lamaan kan yeroo kaasan addunyaa irratti uummata miliyoona 80 ol waraana lammaffaa duwwaa irratti kan dhumee ture. Jarmanoonni kan yeroo hojjetanii garuu baay'ee namoota smaartii ta'anii dhoksaadhaan wanna adda addaa hojjetanii meeshaa waraanaa hojjetanii addunyaa kana akkaataatti wareeran. Waraana isaanii gara Raashiyaatti akkamitti akka bal'isan, gara UK'tti akkamitti akka bal'isan, akkamitti akka Awurooppaa to'atan, akkamitti akka addunyaa akka to'atan karoorsaa turan. Wanni kun dhiiga baay'ee gannaqe garuu fiixan baane. Maaliif gaarummaa qaban kana Jarmanoonni of course ammallee addunyaadhaaf waan gaariidhaan illee contribution gaarii kennaniiru. Waan gaarummaa qaban kana waan gaariidhaaf itti fayyadanii miti. Waan gadheef itti fayyadaman kun balaa addunyaadhaaf fidee ture. Ammallee waldaan gaarummaa waaqayyoon itti kenne kana hojjete taanan addunyaadhaaf eebba guddina biyyootaaf guddina namootaaf guddina geeddarumsa taati. Waldaan karaa sirriin deemtu taanan dogoggora guddaa waldaadhaaf addunyaadhaaf taati. Kanaaf namoonni waaqaa kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf hubachuutu nurra jiraata. Kanaaf sagalee waaqaa hubadhaa jedha. 4:20 irratti argitan yoo ta'e kanaaf Kiristoos hubadhaa sagalee waaqaa hubadhaa karaa sagalee waaqatiin yookaan dubbii waaqatiin deemaa jedha. Kanaaf dubbiin isaa maali? Guddachuudha. Karaa Kiristoositti guddadhaa jedha lakkoofsa 15 irratti. Karaa Kiristootiin guddanna. Guddina argitee waa hunda mul'isa. Nama guddateetu waa dogoggoraa arga, nama guddateetu dubbii hubata, nama guddateetu karaa hamaarraa of deebisa. Daa'ima yoo ta'e ibiddaan gochuu danda'a, bishaan nyaachuu danda'a, balaa ofirraan ga'uu danda'a. Kanaaf kiristaanni hin guddatu taanaan lafa kanarratti gadda guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf maachuriitii otoo hin qabaatin dhugaa hubachuu hin dandeenyu. Kanaaf maachuriitii qabaachuun yookaan bilchala qabaachuun baay'ee barbaachisa. Bilchalli immoo dhufuu hin danda'u akka nama siin jedhe kanarraayi. Kanaaf gara Kiristoositti guddachaa deemna jaalalaan. Jaalala Kiristoosiin guddachaa deemna. Jaalalli immoo waa hundaati. Yeroo jaalalaaf waa'ee jaalalaa dubbachuudhaaf amma yeroo hin qabnu. Garuu walumatti qabaatti nuyi waa'ee Kiristoos hundee isaatti irratti dhaabbannee isa kabajuudhaan isaaf jiraanna humna isaatiin jiraanna. Kanaaf ergaa warra Efesoon kun bara sanirraa jalqabee barumsa sirrii kan akka barata warra Efesoon kun rakkina keessa turan, cubbuu keessa turan waldaa eeriyaa sanan ture, sagaagalummaa cubbuu adda addaa, hajjummaa adda addaa keessa ture, bakka nigdii ture, bakka rakkinni ture warra ijaa keessa. Bakki sun bakka qulfii moo ture. Waldaan achitti Phaawulos dhaabe kun mana dhaataa yeroo katabu jabaadhaa. Gaddee uf deebisaa. Anis ergaa Kiristoos jedhee hidhameen jira. Waldandaa qaamni tokko, hafuurri qulqulluun tokko, waaqnis tokko, abdiin qabdanis tokko jedhee kan barsiisu. Kanaaf illee har'a illee hin qabnu saba waaqayyoon kan. Kanaaf barumsa dogoggoraatirraa fagaachuun barbaachisaadha. Saawundi doktiriinii barachuun baay'ee barbaachisaadha. Kana waan ta'eef waldaan akkuma nama isinitti himaa ture hin duuti jechuudha. Kanaaf waldaan akkasitti yeroo guddattu addunyaadhaaf eebba guddaa taati. Hafuura qulqulluudhaaf immoo gadi deebisu sammiitti godhuun baay'ee barbaachisaadha. Waldaan kanan goone jiraachuu hin dandeenyu. Kanaaf walumaa galatti kan isinitti dubbachuudhaaf dubbii amma gammaa dubbadhe xumuruudhaaf wanni isinitti dubbachuu barbaadu maali? Karaa Kiristoosiin tokkummaadhaan jiraachuun barbaachisaadha. Tokkummaan kun maali? Karaa sanirra jiraachuu karaa Kiristoos nu baase, inni karaa nu baaseera ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf Roomeen 2:12 irratti maal jedhaa? Yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of diddiiraa jedha. Haleluuya. Yaada gara renew argitanii namni transformed by the renewal of your mind. Namni mataa isaa yeroo sirreessu karaa kanaan guddata. Kanaaf ulfinni kabajni waaqayyoodhaaf haa ta'u jireenyi keenya barri keenya karaa kana keessa jiraatu ulfinni kabajni galata guddaa waaqaffinaa addunyaadhaaf illee eebbataanaa jechuudha. Kana yoo ta'uu baate jireenyi kiristaana rakkoo keessa jiraayira. Ulfinni kabajni waaqayyoof haa ta'u. Kutaa itti aanu walitti deebinutti kabajni ulfinni nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ameen. Jalali sa keessa koo